wanti kuni waan gabaabduu tokko jedhee darbuun barbaada. Maaliif jennaani qilleensa akkasii qabatee jiru olola hedduutu deemaa jira waan ta'eefi. Wanni akkasii kun yeroo hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gufuuf gufaata haa ta'uyyuu malee haaraa miti. Gabaa muka keenyatti nu fixee akkuma mukti jedhee qottoon maal balleessa akkuma jedhee sanaa dabaan nama keenyaa qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuu fi qabsaa'ota silaa galii barbaadamu dhaqqabuuf karoorfatanii socho'anii galii isaanii yoo hanqisuullee dadhabee adeemsicha dheeressuu fi wareegamicha baay'isuu keessatti qooda fudhataa turuun inum yaadatama. Haala akkasii keessattis bara hedduu yeroo mudatu Oromoon garaa wallaafuu wal danda'uu fi egaa reeffa fira ofii torbamoo sagal garagalchu mammaaksa jedhurraa ka'eetu wal baatee adeemuu kostiinis yookaan immoo haramaan midhaan sana keessaa fi callaanis walumaan adeemuutu ture. Badii akkasii qabsoo tarkaanfachiisuu didee irraa fayyuu dadhabnee fi godaannisa seenaa irraa barachuu dadhabne deddeebi'ee ta'u kana keessatti namni yeroo baay'ee rakkoo sana furuu caalaa mallattoo rakkoo sanaa dhukkubicha furuu caalaa mallattoo dhukkuba sanaa tuttuqee darbuu fi wanti sun immoo sakaallaa ta'ee osoo hin guduunfamiin hafuu irratti hojjechuutu ture. Akkuma fakkeenya salphaatti yoon kaase lafa dhoqqee kofii hamaa ta'e sanarratti titiisa hortee titiisa sana ajjeesuu irratti qiyyaafachuutiin rakkoo furuutu tattaafatamaa ture. Bara hedduu kanaafuu lallaafaa gara jabina kan hin qabne diina ofii irrattis murannoo kan hin qabnee fi murannoo dhabarraatii gara laafettiin durbaa obboleessaaf ulfooftii ka'edhan ka ta'uu immoo hin dandeenye akkasiitu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'aa ture. Sala akkasii kana keessatti titiisa qofaa ajjeesuun furmaata akka hin taanetu bara hedduu mul'ataa ture. Namni garuu akkanumatti osoo walirratti hojjetu, osoo sabarratti hojjetu, osoo vaayirasii baattuu diinaa ta'ee adeemu diina isa keessa isa hamaa ta'e sana summii diinaa isa fagoorraa fidee sibiratti sitti maxxaneeti waliin jiraatee citiikee beekee summii sana saba keessatti facaasu sana wal dandeessanii baatanii deemuun kuni bara dheeraa gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wanni akkasii aadaan akkasii kuni egaa aadaallee ta'ee nu keessatti hidda jabeeffatee yeroo dheeraa nu sakaalee milkaa'uu dadhabuu keenyaaf sababa ta'uu keessatti kan qooda qabu akkasii kana. Titiisa sana kumaatamaan ajjeesuurra lafa dhoqqaahee qorroqaahee hormaata titiisaa fi bakka mijataa ta'e sana gogsuu irratti hojjechuun dirqama waan jedhuuni maarsilaandii sana gogsuu irratti hojjennee jechuudha. Annachi suni akka inni citee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yeroo xumuraaf bahu wanni akkasii akka nutti hin deebine kanumatu raawwatame. Kanammoo dursineetti qophoofnee beeknee yoo yaadattu ta'ee jaaldaandii elemoo waliin intarviyuu tokko irratti wanni akkasii kun nu keessatti yaaddoo tokkoyyuu ta'uu hin danda'u. Ittee diinatti galtii jedhee dubbadheen ture namatu ta'e. Kanaafi keessi keenya qulqullaa'ee achirraa kaanee duula cichoomina kaayyoo bobbaa guutuu Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessee milkii fi injifannootiin har'a adeemsisaa jirru kanatti ceenee jechuudha. Gufuun sun buqqa'ee ka'ee annachi sun citee silaaftuu hidda malee annachi dhiigu waan ta'eef dhiiguu jalqabeera jechuudha. Kanaaf amajjiin nuti kabaju guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan itti seenaa jirru kuni kan keessi keenya itti qulqullaa'e an fuuldurri keenya abdii fi milkii injifannoo fi ifa ta'etti adeemnu nu akeeku. Kanammoo gammoojjii fi baadiyaalee Oromiyaatti osoo hin taane bakka handhuura ciniinamnetti adeemne loluuf jirru ani immoo waadaa keenya haaromsanne fuuldurri Oromiyaa kan itti immoo fuuldurri isaa ifa ta'ee nutti mul'atu abdiillee itti horatanii akka ta'uu danda'u nu akeeku haala akkasii keessatti kabajachuu jirra waan ta'eefi ololli torbee tokko illeensa qabate
duula guyyaa tokkoon akka cabe. Yoo akka ololaatti ilaalani uummanni Oromoo nagaa barbaaduu sanaan dahatee mootummaan abbaa irree mootummaa jedhamuun dandeenya hattuun gartuun walitti qabame olola torbee tokkootti yoo ilaalle nu injifateera. Injifannoo guddaa fakkaata. Olola torbee tokkootiin yoo tartiimootiin ilaalle garuu uummanni Oromoo fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo injifanneerra jechuudha. Kosiitu nu keessaa bahee fuuldura keenyatu ife keessoo keenyatu qulqullaa'ee nagaa waaraatti waan nu ceesisuu danda'u kan nu sakaallaa kanarraa hiikkate afaan qawween gabroomne afaan qawween bilisa ba'uu akka dandeenyutti saalatu nuu mijate. Kanaaf haatee illeensa qabachuu yeroo gabaabduuf injifannoo argame osoo hin taane tartiimoo hegeree qabu fuuldureen keenya ifa ta'e sanaaf injifanne waan ta'eefi wanni mataa gadi nama buusu tokkoyyuu hin jiru. Haatee sana arginee beekneetu nu keessaa citee akka ba'utti irratti hojjenne. Titiisa sana ajjeesuu osoo hin taane lafa hormaata titiisa sanaati oortine. Mataa waan akkasii lammata deebi'ee gabbatee ofitti fudhachuu danda'u sanatti balleessineetu mataa isa waan hamaa diinni vaayirasii facaasu biqilchuu hin dandeenyedha tolchanne. Waraanni bilisummaa Oromoo ogeessa ni dandahati. Warri kaayyoo qabu, warri haala ilaalee hin dhufne, warri rifeensa dhedheeratee harmeen Oromoo fi Oromiyaa dhadhaa dibbee gabbistee yuunifoormii bareechee uffatee uummanni Oromoo gumbii isaa kiisii isaa qullaa godhee nutti baasee nu uffachiise jedhanne adeemuu keenya qofaa argee taatee yeroof nutti dabalame sun nu keessaa citee baheetu warri kaayyoo qabu, warri kaayyoof citte, warri waan baheef beeku, warri ofii sammuu ofii bilisa of baasee saba gabroome immoo bilisa baasuuf dirreerra jiru walitti hafe kuni ni injifata. Ganuunsi ammoo wal ganuun ammoo haala baay'ee hamtuu ta'e keessatti inuma jirti. Sharra dhiisiitii barii bilisummaayyuu galgala har'aa ni ganaa jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa nuti warri kaayyoo qabu, warri waan baaneef beeku, yoo maal arganne immoo qe'ee keenyatti akka deebinu warri beeknu ciccitoonni kaayyoo har'a golee Oromiyaa keessatti kabatti ka'abbii hore diina immoo taatee torbee tokkoof bokokee ture hafuura isaa kabaafachiise qabsoo akkasii gaggeessuu akka dandeenyu sakandii haga libsuu ijaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haala hamtuu kamuu keessatti dhaabbatee of sirreessuu of suphuu akka danda'u argisiisne dhaloota akkasiitti dirreerraa qabna. Amajjii miilana haala akkasii keessatti kabajama waan ta'eef uummanni Oromoo inni dhugumaan bilisummaa barbaadu, inni dhugumaan roorroo jala jiru, inni dhugumaan gabrummaa silaa keessaa bahuu qabutti qabsoo gaggeessaa jiru haga ammaa sobaa fi sossobbaan bilisoomneen suni hin jirre inni beeku. Waan nurraa barbaadu beeka, nutis waan isaaf qabannee galuuf jirru beekna. Haala akkasii keessatti qabsoo gaggeessinu kana ni milkeessina. Uummanni Oromoo ni injifata. Akka tarsiimootti injifanneerra. Haala yerootti immoo waan nu injifate warri fakkaate hosii keenya walitti qabe kana waliin booddee baay'ee rakkachuuf deema. Kana dhammadhaan isiniin jechuu barbaada. Baga geessanii baga waliin geenye jaallan dirree qabsoorra jiran akkasumas jaallan mana kana keessa jiran uummanni Oromoo haalaaf keessa jiru baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2025 geessa waliin geenye isiniin jedha. Jaallan hedduutu mana kana keessa jira jedhee yaada waan ta'eef carraa isaaniitti waa dubbachuu argachuu qabu. Ana manuman isiniin jedha. Ayyaa ta'a, horaa bulaa, deebanaa, ayyaana gaarii. Wareegama baafne kana sammuu dachaa goonee xumura isaatti godhuurra 2025 ta'uu qaba. Isa kana keessatti ammoo hir'inaa fi laafinoota jirru keessaa ba'uu qabna. Hawaasi biyya alaatis bal'ifachuu qaba. Miiraa fi yaadota adda addaa keessaa ba'uun akkamittiin akka hammatee kana caalaa guddatee 2026 akka amma jirru kanaan hojjaani kana caalaadhaan kabajnutti deebi'uu qabna. Isiin silaa walabummaa bilisummaa
2025 goomsuu qabnaa inni guddaa. Isaan asitti ammoo yoo dandeette achi geette yoo dadhabde immoo kana caalaa jijjiiramte achi ga'uu qaba. Kanatti waadaa seenuu qabnaan jedha. Kana godhuus qabnaan jedha. Wal dhaggeeffatuun dirqama taatiin jedha. Wal mari'achuun dirqama taati. Xaacii kana keessaa ba'uun dirqama. Xaacii kan keessaa ba'uu ammoo namni kamiyyuu miirota jiru keessaa ba'e akkamittiin humna har'a humnumatu murteessaadha. Humna qabnu kun humna nu taasisuu hin danda'a. Kanaaf bakka sanatti fuuldeeffatee itti hojjenne bara 2005 bara injifannoo bara milkii akka nuu ta'uuf namuyyuu ofitti fuudhuu qaba. Miseensaa hanga hoogganaa deeggaraa hanga mararfataa inni kun cuftuyyuu waan kaleessa bara moofaa dabre sanarra bara haaressa kanatti san caalee sammuudhaan caalee yaadaan caalee tokko ta'an malee bilisummaan hin jirtu. Bilisummaan dhugaatti tokkummaa irratti jirti. Kanaafuu isa kanatti fuuldeeffatee bara injifannoo bara milkii akka nuu ta'u hawwii guddaan qaba. Hawwuu ofti gatiin qabu hojiidhaan mul'achuu qaba. Qilleensa kan lafa jirutu waan mul'ataadha. Nuti waan mul'ataadha goonna, waan laf jiru goonna, waan laf jarratti haa jabaannu. Qilleensaa miti lafarratti haa jabaannu, lafarratti jabaannu ammoo akkuma jedhe kanatti nami kamiyyuu qooda isaa bahuudhaaf irbuu haaromsuu qabaa. Wareegama barbaachisu ka duraanii caalaa kaffaluudhaaf baasuudhaaf ofitti fuudhuu qabaa. Barri kunis bara injifannoo bara milkii akka nu ta'uun hawwaa fayyaannaa ta'a. Galatooma.